Waasi gaafachuu dhufe duraanillee nama sitti erga jee ture. Garuu nama sitti erguuf jeesaa hin arganne viidiyoo hojjedheellee dhiifama si gaafadha jedheellee in saalfadhe dhugaa rabbi. Maaliifi amma kana jechoota hin taane daddarbee si arrabsaa ture. Dhiifamaa siin jechuu barbaada akka dhiifama naa guutu abdii qaba. Maaliifi namni yeroo waliin gidduu galanii waan takka takka haasa'uun hin ta'u. Balleessaa guddaa qaba dhugaa rabbiin balleessaa guddaa akka qabu viidiyoo kiyya deddeebi'ee geeffadhee bakka ati fayyoo wal loltanillee ani bakka waa hedduu fayyoo kanarraa barannee jedhee fayyoo irratti dhufee si lolee garuu jechoota ani fayyadamee si arrabse sun dhugaa rabbii naaf hin taane. Dhiifama guddaa akkanaaf gootu abdii qaba. Maaliifi biyya namaa kana keessatti tarii waan taaniyyuu hin beeknu. Ani faa dhugaa dubbachuuf jechuun hanummaa nama arrabsu iyyuu miti. Garuu bakka ergi je'ee ka darbillee darbeera dhiifama akkanaaf gootu abdii qaba. Ati fayyoo nama araaramtanii unu bicha lafatti hafe warra gara ishee godhas gara kee warri godhas yaaduma lafatti akka hafne naagalee jira. Dhiifama guddaa akkanaaf gootu barbaada. Dhiifama daraarabbii dhiifama si gaafa sabboontu. Ani waan ati jette si qaxxaama dhugaa dubbachuuf waan ati jette bakka maaliifi waan ani dubbadhe sun bakka jechuun an dhugaa rabbii bakka viidiyoo kiyya deddeebi'ee yeroo dhaggeeffamu dhugaa rabbii hin gaabbaan. Maaliif beektaa biyya namaa kana keessatti bakka nama hagana oolmaa guddaallee na biraa qabda sabboontu hin yaadadha. Garuu dhugaa rabbii amara deddeebi'ee yeroo viidiyoo kiyya dhaggeeffadhu baay'ee takka gaabba. Hadaraa kee dhiifama kanaaf godhu siin jedha dhugaa rabbii hadaraa kee dhiifama naaf godhi. Jechuun fayyoolee miidiyaa irratti baree sillee miidhuma irratti baree garuu immoo bakka jechuun ani fayyadame sanatu viidiyoo kiyya keessa deddeebi'ee yeroo ilaaluu fi yuutuubii kiyya tokko dhagartu yoo ta'e hin beeku malee bara duwwaa cinqii wayii tokkollee mana kana keessa namni bakka argisiin viidiyoo yoo hojjechaa jiru yuutuubii keessa irratti illee hojjechaa jiru akkuma argita jedhee yaada. Kanaaf dhiifama kanaaf gootu siin jedha sabboontu ati rabbi jedhee dhiifama naaf godhi. Baay'ee takka cinqame bakka dhugaa rabbi gaafuma si arrabsisaa keessi illee nagaa hin arganne. Maaliif mana kana keessatti illee bakka waa baay'ee waan na cinqaa jiruuf ati dhiifama kanaaf gootu abdii qaba sabboontu. Akkuma argitanii mucayyoo kana hin beektu jedhee yaada. Kabbee tuubiidhaa fi hannaa tuubiidha. Hannaa tuubii sirriitti beektu. Isheenillee miidiyaa ishee irratti baatee na arrabsaa turte. Oolmaa kaleessa wajjin nyaanne wajjin dhunni dagatteetu baatee na arrabsaa turte jechuudha. Garuu deebisiidhaaf maaliif deebiin deebisnee beektu? Guyyaa tokko deebiseef hin beeku. Maaliif jennaani? Ofiifuu biyya Arabaa keessa jirti. Ofiifuu mana madaamii keessa jirti. Sanarraan immoo cinqii yuutuuba ishee tokko irratti viidiyoo isheen daladdu nan argaa. Mana jawween jiru keessa jirti. Ofiifuu cinqii qabdi. Osoo isheen cinqii qabdu immoo arrabsee yookaan immoo wauma jedheenii ol baasee dubbadhee cinqii keessa isheen gashu jedhee hin dhiise wallaahi. Ilma naggeeffadha na arrabsitii furdina kanaan na arrabsitii nyaattee ruuzii qannasii ruuzii ishee macheessee ruuzii takkasisee godhee ruuzii Arabaa akkana godheetti na arrabsitii rabbumatti kennadheen dhiise malee rabbiin guyyaa qaba guyyaatti narraa hiiku jedhee tan dhiise malee hin dubbaddu jechuudha. Ol baasee dubbadheen beeku guyyaa tokko na argitanii ofiifuu cinqii keessa jirti cinqii irratti immoo cinqiin dawwaluu fedhee dhiise. Nan jaalladha immoo osoo hin jaalladhuutu na arrabsitee dhugaa rabbii hedduu tokko hedduu jaalladha jechuudha. Kanaaf jedhee bakka gaafuma akka barbaadetti na arrabsitu maaltu na rakkisee jedhee dhiise bakka garuu keessa kiyyatti nan aara garuu baaseen dubbannee jechuudha malee jechuudha. Dhugaa rabbii hedduu tokko fayyoon illee dhiifama naa gootee jirti akkuma isin argitanii kunoo sagalee ishee. Fayyoon hundumtu wal siqidhaa itti agarsiisu haala hundumtu wal siqidhaate akkuma ani biyya sanaa galetti nagaa guutuu qaama guutuu galtee nama jireenya bareedaa tokko jiraattu jireenya akka hawwatee akka qopheeffattee bas akka sirreeffatte sana jiraattuuni si hawwa'anii yoomillee egaa kanan jedhataan waan hafe immoo waaqayyo nuuf
Kunoo fayyoonis akkuma argitanii sagalee naa qabdee jirti. Bifa viidiyootiinis baatee daladdee jirti. Dhiifama walii goonee jirra. Haraaramneetu jirra walumaa galatti jechuudha. Ilmi namaa hin dogoggoras hin balleessas beektanii. Garuu immoo balleessaa isaa beekee yoo dhiifame si gaafate dhiifama walii gochuun dirqama. Maaliif ilma namaati waan ta'eef ilmi namaa akkatti addunyaa kanarraa boqonnu hin beeknu. Bor duunaa, iftaan duunaa, amma duunaa hin beeknu. Garuu jecha badaa fi waan badaa fayyadamna boriifiyyuu waan akkasirraa of eegaa isiniin jechuun barbaada. Anaanillee rabbiin naa qajeelchu kan nama qajeelchu rabbumaa kan nama sirreessu rabbumaa. Kanaafuu du'aa naa godhaa warroonni natti qabamtanillee dhiifama naa godhaa isiniin jechuun barbaada. Ani hunda keessanitti iyyuu qabamee jiru. Bakka utuu dubbiin hubatinitu nama arrabsitu maaliif yeroo itti amma araaramnu kana kan araara keenya jibbee amma koomentii na jalatti barreessu hin jira jechuudha. Kana araara keenya jibbee bakka walloluma keenya jaallataa jechuudha. Kun immoo hojii jinniiti yookaan immoo hojii sheexanaati malee hojii ilma namaa miti jechuudha. Ilmi namaa wallola maali hilkeedhaaf har'a biyyuu walitti buuti jedhani bar. Kanaafuu isheen wallolti bar yeroo tokko wal ciniinti nagarree yeroo tokko tuma nyaattanii arraba keessan ciniintu isheen wallolaa jiraatti jechuu. Kanaafuu jennaani ilmi namaa wallolaa walumatti araaramaa jechuudha. Balleessaa of immoo beekanii yoo dhiifama gaafatanii amma balleessaa koo beekeetanii dhiifama gaafadhe jechuu. Kanaafuu haannaa kanaallee dhiifama godhee jira. Haannaa qofa miti hunda keessan iyyuu warroonni yuutuubii irratti maqaa koo fudhattanii hojjettanii naa arrabsitanis hin jirtu jechuu. Kanaafuu hunda keessan iyyuu dhiifama si gaafadheen jiraanii dhiifama naa godhaa. Maaliif jennaani dubbiin gaafan taa'ee ilaalu dhugaadha waan ta'eef waan dhugaa irratti haartanii na loltan waan ta'eef lafa kaatanii nan lolle lafa kaatanii nan xunne waan ta'eef waanuma dhugaa jiru irratti na loltanii jechuu. Kanaafuu hunda keessan iyyuu dhiifama godheen jira. Ani rabbiif jechaan isiniin jedha. Warra koomentiis warra viidiyoon irratti dalagees hunda keessan iyyuu wallaahi dhiifama isinii godheen jira. Silumayyuu garatti homaan qabadhu. Akkasumatti nama wajjin jiraadha jechuudha. Abbaan kakuus dhiifama naa godhee jira aaree ture waan ta'eef duraan natti ammallee anillee dhiifama isaan gaafadhee jira jechuudha. Rabbiin ammallee jechuudha umurii dheertuu isaaniif haa kennu. Abbaa kakuus fayyoosi hedduu tokko baay'ee isaan jaalladha jechuudha. An aarii waan hin irra jiruu fi jecha akkanaa fayyadamee jechaanii ture malee jechi hundi isaayyuu dhugaa miti jechuudha. Namni gaafa wal lolu immoo jechuma hin taane namaan jetta malee jecha babbareedaa filattee namaan hin jettu jechuudha. Isaanumaan ani fayyoo aarsuuf malee abbaa kakuu aarsuuf miti. Kanaaf isaanillee asumarraan dhiifama gaafadhee jira. Hedduu tokko galatoomaa naaf jiraadha. Wal biratti isin arguu kiyya gammada malee isin addaan baatanii wal loluu kiyya hin gammaduwanii yoomiyyuu gammachuun qabu jechuudha. Isa kana beektu gadi fageenyaanii. Isaan lama ta'anii jiraachuu jaalladha malee isaan adda adda ba'anii wal lolanii jiraachuu isaanii hin fedhu jechuudha. Maaliif jennaan ani fayyoo aarsuudhaaf akka jechaa ture malee dubbiin dubbii dhugaa miti jechuudha. Bakka karaa kamiin ishee aarsuu kan jedhamu mikinaata barbaadan beektuuni mikinaata akkamittiin ishee aarsuu akkamittiin har'a aarsuu qaba kan jedhamu dubbadhe malee homaayyuu abbaa kakuutti homaan qabu jechuudha. Kanaafiyyuu asumarraan naa hubadhaa isiniin jechuun barbaada. Kanatti aansee fayyoo hedduu tokko galatoominaaf jiraadhu. Baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja. Namni akka koo warra nama koomentii kana jalatti iyyitanii namni akka koo fayyoo jaallattan jirtu jedhee yaadu. Namni akka koo fayyoo jaallattanii sobdu malee afaaniin dudubbattu malee namni akka koo fayyoo jaallattanii gonkumaayyuu hin jirtanii. Ani afaaniin arrabsa malee takka abaareen beeku bara. Ana amman dubbadhu keessa fayyoo faraacaa fayyoo akkasii jedha malee takka ana abaaru beektu abaareera. Abaarsoo fi arrabsoon garagara bar. Akkas miti garagara miti abaarsoo fi loliisi garagara. Takka abaareen beeku waan hin jaalladhu fan bar. Malee silaatuun abaaree gombisee akkana siyaa godhu gombifamee akkana siyaa godhu cabii maal ta'in jedha subhaanallah. Annama abaaruun beeku. Miidhaa namaan jaalladhu bar sobee afaanumaan lola malee wallaahi miidhaa namaan jaalladhu. Fayyoo hedduu tokko jaalladha. Akkan jaalladhu summuun beektu kuuwwan keessan hin beektu. Naannoo nama 6,000 akkasii nama 7,000 akkan fayyoo jaalladhu normaal sirriitti hin beektu jechuudha. Nama tokkotu warra reefuutu hin beeku malee anaaf fayyoon hedduu wal jaalladha. Isheen na jaallatti anillee nan jaalladha jechuudha. Isheenis takka naa abaartee hin beektu anis takka abaaree hin beeku jechuudha. Akkasii haannaadhaaf immoo dhiifama godhee jira warroonni haannaa fakkaatanis
hunda keessanii dhiifama godhee jira ofiyyuu mucaan cinqii keessa jirti rakkoo keessa jirti rabbi ishee baasu seemmoo akka rabbi ishee baasu nan gargaara itti haasa'a ofiyyuu cinqii keessa jirti cinqii sana keessa ammoo dirqama haannaa baasuun qaba hundaafiyyuu jechuudha baay'ee tokko rakkoo keessa jirti du'aayii godhaa fi adaraa keessanii akka amantii keessaniitti du'aayii godhaa fi haannaadha isiniin jechuun barbaada dhugaa rabbi ani akka namaa miti borduuna har'a duunaan beennu waan hin taane irratti wal lollee wal dhabuurraa du'aayii walii gochuudha ijoolleen biyya ormaa keessa jirru keessattuu jechuudha hamaa fi sharrii walitti yaadinaa isiniin jedha